Jirtu akkam fayyaa keessanii? Mee isin keessaa kam eenyutu daa'ima isaa sirriitti ija keessa ilaalee beekaa? Daa'imni keessan hin libsata moo hin libsatu ija isaa kan jedhu. Kanaafuu mata dureen kun maal jedhaa? Daa'imman maaliif akka nama guddaa ija hin libsatan kan jedhu. Maaliif akka nama guddaa amma ija hin libsatan waan ta'eef. Namni gurguddaan giddugaleessaan daqiiqaa tokko keessatti si'a 15 ija libsata. Ijoolleen waggaa tokko gadii garuu giddugaleessaan daqiiqaa tokko keessatti si'a 2 qofa ija libsatu. Garaagarummaa daqiiqaa 30 fa'aatiin jechuudha. Kun egaa turtii garaagarummaa guddaan ija libsatu. Haa ta'u malee hin libsatu. Nam tokko hunda'uun waan san adda faffageessanii daqiiqaa 30 irraa tursanii libsataniif mucaan kun ija libsatu jedhanii kan gaafatan fa'aa jiru kan sirriitti daa'imman isaanii ilaalan. Libsuun ijaa keemikaala sammuu namaa keessatti ergaa narvii tokko gara narvii birootti dabarsu kan doopaamiin jedhamuun to'atama. Sababa kanaaf dhagaa namoonni dhibee shizofreeniyaa kan jedhaman namoonni qaban qaama isaanii keessa keemikaala kan hedduu waan qabaniif keemikaala doopaamiin jedhamu kana dafanii ija isaanii libsatu. Kanneen dhibee parkinsans jedhaman qaban immoo keemikaalli kun qaama isaanii keessa xiqqoo waan ta'eef turanii akka daa'imman kana ija isaanii libsatu jechuudha. Sababni isaas parkinsans kanneen qaban bira hormooniin kun yookaan keemikaalli kun doopaamiin kan jedhamu ni irrata. Shizofreeniyaa kanneen qaban immoo keemikaala kan hedduu isaa qabu kanaaf amma ija libsatu. Namni kan libsatu ija isaa imimmaan injisuun akka hin gogne taasisuufidha jedhamee yaadame. Akka dhiyoo kanaatti iji namaa kan inni libsatu kan namni kan inni isaa libsatu waa tokko duwwaafidha jedhamee tilmaamama. Innis iji isaa imimmaaniin akka xiqqoo jiidhu gochuufidha. Iji diraay ta'uu hin qabdu, goguu hin qabdu. Kanaaf iji isaa akka jiidhuuf bichaa imimmaaniin kanaaf libsata namni jedhamee tilmaamama ture. Haa ta'u malee ija jiisuuf hanga kana hunda libsachuun hin barbaachisu. Daqiiqaatti 15 guutuu libsachuun hin barbaachisu ija jiisuuf. Namni tokko bakka ifaas taa'e, bakka ifti hin jirre yoo taa'e, dukkana keessa yoo taa'e waluma qixa libsata. Daqiiqaatti 15 libsatoo ta'e ifa keessas dukkana keessas yoo taa'e ija libsachuun sanaaf. Akkasumas immoo namoonni iji isaanii hin agarres akkuma namooti iji isaanii argu amma libsatu. Waluma qixa libsatu jechuudha ija isaanii. Kanaaf nam tokko daqiiqaa tokkotti si'a tokko si'a 2 akkuma daa'immanii yoo ija isaa libsate jiisuuf gahaadha jedhamee yaadama. Kanaafuu maaliifidha namni amma kan libsatu kan jedhu qorannoodha jechuudha. Kana wantoota hedduu itti himaa jiru yeroo ammaa kana. Akkasumas immoo namoota nyaara ijaallarree qoricha adoodu yookaan adoochuu yoo fudhatan akkuma nama sakaanii ni libsatu. Maadanzayyaa kana qoricha adoochuu nyaara isaanii kanarrallee kennamee fi nyaara isaanillee osoo adoodee akkuma nama sakaanii ni libsatu jechuudha daqiiqaatti 15 naannoo sana. Haala qilleensa jiidhinas ta'e gogiinsa qabu keessattis namoonni jiraatan qorannoon akka agarsiisutti waluma qixa libsatu. Qilleensa diraay ta'ee fi qilleensa humiditii qabu, qilleensa jiidhina qabu keessa namoonni jiraatan daqiiqaatti waluma qixa libsatu jedhamee tilmaamama. Hanga ammaatti egaa haalota hedduu keessatti libsuun ijaa kan wal fakkaatu akka ta'e ilaalleerra. Haa ta'u malee namoonni hedduun yeroo bakka isaan sodaachisuu fi yeroo haala isaan aarsu yookaan haala isaan naasisu keessa jiran ariitiin libsatu. Daqiiqaatti daqiiqaa tokko keessatti 15 kan libsatu ta'e namni tokko yoo bakka isaa sodaachisu wayii jira ta'e yoo bakka isa naasisu yookaan isa aarsu wayii jira yoo ta'e yeroo aaru daqiiqaatti 15 qofa sun ta'een amma kanaan lamayyuu 30 sekendiitti 1-2 libsachuu danda'a jechuudha nafa. Kanaafuu ija libsachuun dhiphina sammuu hir'isuuf gargaara jedhanii kan tilmaaman jiru. Eye blinking can relieve tension jedha qorannoon guddaan tokko. Tarii daa'imman dhiphina sammuu waan hin qabneef amma libsachuu dhiisuu danda'u ija isaanii. Akkasumas immoo libsuun ijaa yeroo itti sammuun xiqqoof itti boqonnaa argatudha jedha qorannoon tokko. Dhalli namaa guyyaa hanga deebee rafutti guyyaa guutuu aktiif ta'ee yeroo oolu iji isaa hojii dalagaa oola. Iji waa ilaaluun oolu. Kanaaf guyyaa guutuu yeroo boqotu sana yeroo socho'u sana iji kan xiqqoo boqotu yeroo xiqqoo libsatudha jechuudha. Dhiyeenya kana ammoo qorannoon tokko akka agarsiisutti libsuun ijaa agartuu sirreessuuf kan fayyadudha jedhu. Namni kan libsatu fookas gochuuf yookaan ilaalchisaa yookaan geezisaa sirreessuufidha jedhu. Blinking focuses our gaze. Kana jechuun sammuun keenya akka libsannu yookaan akka libsannu kan godhu akkaataa itti foon ijaa fi nyaara ijaa itti dalagaa isaanii sirreessuun wanti argaa jirru haala sirrii ta'een sammuun keenya akka hubatu
yookaan haala sirrii ta'een sammuu keessatti akka uumamu taasisanidha. So blinking focus our gaze yookaan akka agartuu keenya wanta agarreessan akka sirraa'ee yookaan haala sirrii ta'een sammuu keessatti uumamu gochuufidha kan iji namaa libsatu kan jedhu agarsiisa qorannoon guddaan tokko dhiyeenya bahe immoo. Kanaaf namni kan wantoota sirreessee arguu akka libsatee deebi'anidha. Ija keenya kan nuti amanuu qabnu erga libsannee deebine yoo ilaalledha kan jedhudha yaadni kun akka waliigalaatti. Namni kan wantoota sirreessee argu akka libsatee deebi'an yoo wanta san ilaale erga isaa osoo libsatiin xiqqoo ture yoo ilaale geeziin isaa sirrii miti ta'uu danda'a kan jedhudha. Kun wanti sun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a sun ta'e fageenya irra jiru saayiziin wantichaa qabiyyeen wantichaa wantoota adda addaan xiqqoo kan inni sirraa'ee mul'atu akka namni sun ija libsatee deebi'anidha jedha qorannoon guddaan kun. Akka waliigalaatti egaa daa'imman kan suuta libsatan kan ibsu sababni tokko hin jiru. Haa ta'u malee sababoota garaagaraa hedduutu jira. Inni kaan maalidhaa sababa guddinni sirna narvii guutummaatti hin xumuramneef keemikaali dooppaamin jedhamu hedduun isaa waan hin oomishamneef akkuma dhibeewwan adda addaa keemikaala dooppaamin qaama keenya keessa hir'isanii hir'ina waan qabaniif suuta libsatu kan jedhudha. Inni gara biraan immoo akka nama guddaa baay'inaan dhiphina sammuu waan hin qabneef suuta libsatu kan jedhu jira. Inni gara biraan iji isaanii akka kan nama guddaa dafee gogiinsa waan hin godhanneef kan jedhu jira. Inni gara biraan immoo waa'ee naannoo isaanii hedduu baraa waan jiraniif amma libsatan yookaan they are actively learning their environment inni kuni sababa kanaafidha kan daa'imman suuta libsatan kan jedhudha. Kanaafuu akka waliigalaatti daa'imman daqiiqaa tokko keessatti si'a tokko lama qofa libsatu jechuudha. Akka nama guddaa daqiiqaa tokko keessatti si'a 15 naannoo sana libsatan. Kun noormaaliidha waan rakkoo hin qabnedha gaafa inni guddatuun sirraa daa'imni keessa suuta libsataa jira taanaan rakkoo hin qabu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.